garuu inshallah waan kana hiddaanni buqqaafna namni keenyaan rannu gargaaru qaba waan tarratti ilmi oromoo tokko khasanaa keeseeru qayman keeseeru taa'uun qabu waan kanaaf rafuun qabu ol deebi'ee mana isaa owwaa keessa taa'uun qabu deemee waan kana falatti godhuudhaaf dandeettii isaatti bitakalle haqa jeelchu garuu du'aayi waa hunda sirreessaa du'aayiidhaas godha hordoftoota du'aayi waa hunda sirreessi du'aayi nu cinaa jiradha warda nuti sinirraanfanne waaniin deemeef quba qabdu warda arraan bikkaan jirru halkanii guyyaadhaan cinqamaa jira telefoona kee dawwalee telefoonni kee xate akka biiziiniin beeka telefoona rakkinaa wajjiin telefoonni kee biiziidha gizee bu'us hin fuutu tamaam numa jirtan namni numa jira guutuudha namni oromoowwa bal'oo qofaa mitilleedha guutuudha haqabamee fi harakkatee fi hunda dhuguma bira dhaabbatu jirtanii gargaaru jirtanii haqabamellee baasu jirtanii hasiirin itti godhamtellee irraa hiiku jirtan garuu tiyyatana mee akkamitti dadhabdan tiyyatana akkamitti dadhabdan oromoo magaalaa yaman mee akkamumatti dadhabdan tiyyatana namuu dandeetuma isaa tattaafachuu kara jiruun namuu tattaafadhaa waan kana dhabamsiisuuf arrana cal jettanii tetteessan boru manatti isinii dhufti isinis boru isin seenti arra tana nam tokko irraan baate boru mana keessatti isinii deebiti tana beeku abdan oromooti alama guututu oromoo biyya tana keessaa dhiisii oromoo biyya hundaatu argutti jira yaabboleeyyan kiyya ilmoon tun ilmoo makluuqa ganaa lafaa kaatee ganaa baratee ganaa waa meeqanaa ta'ee ganaa rabbiin kiyya bakka guddoon naagaa jee an ilmoo xayaadhaa eeggadhu ilmoo ganaa oromoo filleedhaaf waa meeqa taatu dhiiga oromooti yaabboleeyyan kiyyatti naa dirmadhaadha ilmoo kichaa tana naa baasa keenyuma hamtuu kanaan deemu nama akka biiftuu walaala tabalaa hin jirre fiddii as sana'aa tana neexee si'iiriidhaa fi waa walii godhuuf wal maraachu eeguu micoon tun seentan duraaniin jeetitii wanni kun hundi uumamte san dura takkaan garre namni yuutuubarnis nagomaa waan biraa dalagachuu ture amma namni waan kanumarraa waywaachuu ta'ee bar namni kheyrii rabbi haa godhu kunoo wardaan numan jira jireenyoo kana ta'e numan jira alhamdulillah obboleeyyan kiyya oromoon sanaa oromoo magaalaa yaman numa jirtanii miti rabaaf nutti jalatti hidhannee jirra jalaas qotaa jirra ol baasaan oollu jenneeti jala qotaa jirra jechuun hidda buqqaasuudhaaf nutis moo anaa tanaatu oromoo miti moo ilmoon tiyyatuun bar nan dhale malee oromoodhaa bar dhiiga oromootii bar ilma bar hoo guddatellee ganaa bakka meeqa eeggatu bar waa meeqa ilma bakka guddoo gaaja'ee eeguu bar السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا في ديجرتوتا تشاينا لبرا يويا المان رمود أخن بيا خيسا بيجان باجرتا مرت خيسا ندوران دورسيني سلام تاني خيني خورني رابورك بر يسين برهاجو نين أركب بران يوتن إيسا خوتي تجرتن بران حاجاب كوتي كوبا بدن حاجة واهي إفتوتي في ميكي يو فريا بيساني فيني جولي تاتنو جدوسن جوليك أبني مالك بوسي جرو بكبراتي osoo erguun taane isaanii shakkanii nama kannanii san niif jecha kute sanillee hanga takka milkaa'e haanillee niif na jaan ijoolleen warkeertiin baane mallee alhamdulillah gammachuu isin dhageessina takka takka waan ijoollee kan raabee hundaahu takka takka ijoollees wallaanee inshaAllah bikkatti goonatana rabbiin nu haa gargaaru tanattis jala harka lafa jalaatiin ol hin baafnu inni itti jirre jechuun guyyaa fi injardoo harka lafa jalaatiin waan kan hidhamsiifne inni itti jirre hangi takka ol jaarree tanaafu dhugaadha nin dhabame gosa diimoo maal nin dhabame arraan tana maaltu asirra na deebise waa'ee wardaa itti obseetii miti obboleeyyan kiyyaan nin arka sanaa tana keessaa hin deemee jira haajaa tanaa jechaan bahee as deebe dhufeemma wardaa wajjiirra irraa godhus arra biiftuun jaarsa wardaa akka malee gootee ilmoo isiitiis ilmottillee dabartee ilmoo guddaa faarra ofaa jirti ni garra dhuga mucaan tokko kalee qabame dhaqeellee lubanne waan kana iddaan ciruudhaaf itti marxifannee kaanuun nurra dirqama nuti wardaan obboleetii teenya nama kabajaa qabu nama kabajamaa nama jaalatamaadha sibira jirra wardaa sibirraa dhabamneetii miti tamaam haajaan keessa seenee jiru qobabda
haajatana na dhabamsiise wanni kunis wahuma kanarraa takka ummanni kun walumatti dhaafaa ta'uu malaniis wanni waa godhaatiif wanni taariiba guuraa wal tahanii nama maraachanii waan kana dalagaa jiran nuti waan kanaas lafa harka feelaa dalagaa jirra horta arrabooda si wajjiirra mucaadhaas ni barbaanna mucaan ni baha hiyyaadii waan takkallee illaa hanga sheekticha kana baafnutti jalatti hidhannee jirra jalaas qotaa jirra ol baasaan oollu jenneeti jala qotaa jirra jechuun hidda buqqaasuudhaaf nutiis takkanaati arra biiftuun if garaddee ilmoo namaa ilmaa firraa maraa akka fedhe gootee guddaafarra oofu qumaamaarraa waa nyaachisu biiftuun tun wanni an duraaniin jee wannummaan magaalaa tana waan kana naqe hordoftoota biiftu miciyyoo wallee sheeyxaanaa wajji deemaansaa garuu inshaallah waan kana hiddaan ni buqqaafna namni keenyaa irra nu gargaaruu qaba waan tanarratti ilmi oromoo tokko kasanaa keesseeru qayyaman keesseeru taa'uun qabu waan kanaaf rafuun qabu ol deebi'ee mana isaa oowwaa keessa taa'uun qabu deemee waan kana falatti godhuudhaaf dandeettii isaatti namuu waan danda'uun malee bara namuu dandeetuma isaa tattaafachuu kana jiruun namuu tattaafadhaa waan kana dhabamsiisuuf arrana cal jettanii tetteessan boru manatti isinii dhufti isinis boru isin seenti arra tana nam tokko irraan baate boru mana keessatti isinii deebiti tana beeku abdan ormooti arra maarreen ulaa yedde boru dhufee dhawaa beeki tamam wanni kun akka waliif quudhuun hin jirre beekaa bikka tana keessa nama lukool jalaa ciru wal akka malee godhanii wal maraachuu tanaa deemaa jira as keessatti garuu namuu hulatti dhodhoo ta'e si birraan maal jeenaan jaa yoo waan kana afaan deemtaniif irraa bikkatti godhu baattan namuu hulatti dhodhoo ta'e isin yaamuu ta'e si waa wali godhuun kun as keessa jabaatee jira waan kana fattaala guddaa as keessa rabbi haa baasu waan sanii jala qotaa jirra anamma akka kiyyatti dheengaddaaf kanaas manguddoo wajjiin takka takka warra fudhatama boji haasoynee jirra akkami waan kana mootummaa wajjoolii gallee waan kana dhabamsiifnaa isin barbaadaadhaan hungaa adamtee beekaadha kana godhaatiin jira doktora kiyyaan tanaan na dhabamsiise qilleensarra gaawwan akkanaa maruun hin taatu nama guddaa qilleensarra martee baasuun hin taatu tana dhabamsiisu jechaan calje inshallah rabbiin haa gargaaru haa eber ni dandeenya osoo hin ta'in rabbiin nama gargaara rabbiin nu hadha rabbi isin haa gargaaru rabbi waan kana dhabama haa godhu namuu itti tattaafadhaa jaa koommantii alattis oromoo tanam yaman guutuu tanaaf kanna namuu waan kanaaf ka'ee akka waan kana dhaamsu namni kun wal beeka waan kana akka godhu beekuus beeku callisu numa jira beekadhaa hordoftoota beeku callisee taa'u numa jira beekadhaa maallaqaan cufamee yoon xiin ayyoon dubbadhe ana garagaltii nan dhiisan je'ee sodaatee taa'u jira waan rabbii nama godhe malee naman godhan waan takka haqa dubbadhuutuma ta'e waan takka haqa dubbadhuuti haqa haasoyiti haqa sanirra du'i haqarra ta'e aadii haqa jecha ho'iinsi godhe jee haa godhu isinii gara hordoftoota tanaafuu waan kana namuu marxifatee waan kana dhaabuu qaba waan as keessa si'iirii deema ani na godhanii yoo waan kana hime ja'anii sodaachuu miti namni gabbehee waan kana dubbatee nama kana as baasee karaarraa firraa meessu hanganuma akkas malee nagayni hin jiru nagayaatu hin buune akkas malee oromooti oromoo yamanii hundaamu jiran warri sanaa keessa jirtan hatta warrummaan biyya feete jirtanii yaman keessa yaman nama keenyaa dachii laaqaa jira mush nama yamaniin ta'in nama oromootu dachii yaman tana laaqaa jira dhugatti balaa hin taane kan nama barsiisaa jiru ummata keenya waan hin taane keessa kan ummata kanaas naqaa jiru nama keenya tana dhugumaan isinii mujjiraan waan isinii faratu isin qabu nama keenya bikka kana hundaahu balaa qalaa addaa nama barsiisaa jiraachuu tamam nama biyyaa kana gayaas kabaju yaman biyya kabajaa qabdu dhugaa rabbii taate biyya nama kabajuu biyya miskiina hammattu nama keenyaatu tutu ifuma akkasitti hammatameeti booda nama keenya irratti deebi'ee mujrimummaa sagaggaalummaa yaaduudhaan nama tumee maallaqa buusisuu nama waa godhee akka malee godheetuma isa kana dhamaasuu waan akkanaa deebi'ee jechuu mush yamaniidhaa miti ummata oromoo yaman keessa jiru waan kana walirratti oofaa jira oromoo waan kana yamaniin osoo sirratti oofuun taane nama oromoodhaa
خيمان كان خيسيرو وانا كان ورت وفاجر خين خسمي هندر من قاجر لغمان لغتني سنيمون خين خبلات انا هنداو خرجت كتمانين ما وابوسا خبر سيسس نما خين نما يمني تيمتي خانو مجلة ثلاث مرة أبارسان ثلاثة أصبه إلما أورمو رتي فتنة أكنا أماجرة خا أورمو ما هنكمل خوانا كنا نمقولو نمتوكو لمن تكارا يودوغان أورمو إيجي نمتوكو لمي إسارتي همتو هيجاتو أورمو ملالا نما أورمو ما ولك أباتشو لالا ملي لمي إسارتي همتو هيجاتو إلمي نما أسرتي بيتانتي لمو مسارتي همتو هداجر هيدي أفدوبة أكافي ديقودا maallaqa buusee hojjaani arabaa hojii ol ta'ee mana keessatti dhokeeffatee jiru. Akkasiin nama keenya cafaqaa jiran balaa hunda nama barsiisanii. Kana eenyuun boonya nama keenyaan boonya malee waan uummata Yamaniitiin boonyuu qabnu uummanni Yamanii miskiina uummata nama naa hammatu. Tamaam uummata jaalala namaa qabu. Warra mi'aa namaa beeku. Yaman jechuun akkas Yaman iimaana qaban rasuula keenya alayhi salaam kajee. Yaman dhugaan biyya iimaanaati. nama keenyaa dhufee laaqaa jiroo dhugaa rabbii taate boo hunoo hafeetan san as bahanii wanta kana haa godhanii qabiyyatan laaqaa jiraa nama keenya malee ummata miniitiin tobboleeyyan kiyya.